shamarreen addunyaa guutuu dubbachiisaa jirtu tun eenyudha? Shamarreen suuraa ishee argitan kun Roozii jedhamti. Dhalattuu biyya Keeniyaa yoo taatu biyya ormaa keessatti dalagduu mana namaa taate daa'imman guddisaa turte. Gaafa isheen kontiraataa ishee xumurte maatii ishee bira deemuuf gara buufata xiyyaaraa qajeeltu daa'imman warra isheen guddisaa turte yookaan ijoolleen Arabaa itti booyanii irraa qabanii dadhaban. Haadha isaan deesse dhiisanii ishee wajjin gara buufata xiyyaaraa qajeeluun abbaa isaanii harkaa humnaan bahanii itti fiiganii hojjettuu yookiin guddistuu isaanii bitaa mirgaan marsanii itti boo'an. Miidiyaaleen addunyaa hedduun ajandaa isaan taasifataniiti jiru. Shamarree kanaaf carraan baay'ee dhufaa jira jechuunis barruun tokko gabaasee jira. Biyya Keeniyaa keessatti ambaasaaddara Keeniyaa jedhamtee dhaadheeffamaatii jirti. Abbootiin qabeenyaa fi dhiirotni baay'een shamarree kana argachuuf yookaan fudhachuuf biyyoota hedduurraa gaafiin dhiyaachaa fi jiraachuun miidiyaaleen wal harkaa fuudhaatii jiru. Walumaa galatti namni hojii isaa itti gaafatamummaan hojjete yoo waan gaarii hojjete carraan fuulduratti isa mudatu hedduu ta'uu baay'ee keenyaaf barumsa guddaa ta'a jedhee abdadha. Jaalatamuu fi bifaan bareeduun qabeenya guddaa qabaachuu fi sanyii addaa ta'uun namarraa hin barbaadamu. Inni murteessaan sammuu qulqulluu fi onnee jaalalaa namaaf qabaachuudha. Viidiyoo kana namoonni hedduun barnoota irraa akka argatan diiwutii fi kooppii liinkii hin dagatina. Gurbaa qaxalee keessan jabeessaa yeroo gaarii qabaadhaa.